Galatoomii milkeessaa akkuma sitti nuti keessumaati mana hidhaatti deddeebi'aa mana murteetti deddeebi'aa namoonni turre yeroo rakkinaa sanatti nama bira dhaabbatu argachuun baay'ee salphaan turre nuuf. Keessumaati yeroo jalqabaa abukaatoodhuma yoo argachuu dhabnee turre. Abukaatoodhuma mindeeffamee nu dhaabbatu iyyuu dhabneerra. Sababiin isaa namni hundumtuu hin sodaata sababii tureef. Mootummaadhumatu abukaatoo sii dhiyeessa. Daanyaanis tokkuma, abukaatoonis tokkuma ofuma isaaniitii wal ga'anii dhuma sitti murteessu jechuudha. Haaluma kanaan deemaa ture. Yeroo lammaffaa mana hidhaatti yeroo hin deebi'u Abdul Jabbaar dhufee akkuma ammaa Boldatuun kaasee an dhaabbachuu nan danda'a, si dhaabbachuu nan danda'a jedhee namni yeroo sana akka jedhee dubbatu hin turre. Akka amma yeroo kanaayyuu hin turre. Akka isa yeroo marraa sadaffaa yookaan isa booddee akka ta'e kanayyuu hin turre. Namni yeroo jalqabaatiif tolee jedhe tokko obbo Ammaa Mokonnin nama jedhamudha. Isaan immoo afaan Oromoo hin beekanii. Manni murteellee egaa kan federaalaa sababii ta'eef afaan Amaaraatiin geggeeffama rakkooyyuu hin qabu ture. Isaan duwwaatu Oromoo keessatti namni tokko namni na dhiyaachuudhaaf barbaadellee hin jiru jechuudha. Riskii kana fudhatee Adaamaatti Finfinneetti deddeebi'ee ture Abdul Jabbaar kan inni na tajaajilaa ture. Yeroo baay'ee geejjiba kaffalee yeroo isaas gubee halkaniin ka'ee konkolaataa eegee rakkoo sana hundumaa keessa darbee mana murtee dhufee waanuma salphaa isaatiin yookaan abukaatoo yookaan abbaa alangaatu hin argamne jedhu yookaan immoo abbaa murteetu hin argamne jedhu yookaan immoo faayilatu qoratamee hin dhumne jedhu yookaan wayii tokkotu hin taane jedhu. Sababii kanaatiif guyyaadhaa gara guyyaatti calluma dhanii daddabarsu turan. Yaadattu yoo ta'e gara waggaa lamaati kan ture wanti sun lafarra rakkifame jechuudha. Waggaa lamaan kana Adaamaatti deddeebi'ee Finfinneetti deddeebi'ee hojjetaa ture. Isa duwwaayyuu immoo miti gaa. Mana murtee sana duwwaa dhufa miti. Qillintoo lafa nutti hidhamne hin beektu yoo ta'e geejjibaatiif baay'ee rakkisaadha. Finfinnee dhufanii Finfinneetti immoo gara sanatti deebi'uu barbaada. Achi immoo deebi'ee gara Adaamaatti galuu barbaada. Guyyaa guutuu akka fiigetti oola namichi kun. Barii halkan ka'a, halkan immoo deebi'ee manatti gala jechuudha. Kanaatiif namni kanaaf homaa isaa kaffalus hin jiru. Otoo kaffalamees kan kanaaf wajjiniin walgitu, kaffaltiin kanaaf wajjiniin walgitu yoo argamuudhaaf hin danda'u. Hojii isaa dhiisee, maallaqa isaatti dabalee, humna isaatti dabalee, halkan immoo waan hojjetamu kana barreessaa bulee. Hojiin abukaatoo jechuun waan amma dhaga'ame kana ganama akkanumatti dhufee abbaa murtee dura kan dhaabbatu miti. Halkan waan jedhame sana barreessaa buluu qaba, xiinxalaa buluu qaba, seeraa wajjinii wal simsiisuu qaba, deebii isaa fudhattee dhiyaachuu qaba, barreeffamaan dhiyeessuu qaba, waan meeqa hojjechuu qaba. Halkanis nama rabu miti namni kun. Homaa idaan irra jiru hin jiru. Inni kaan inni nu hidhee nu gidirsu Oromoo akka keenyaati. Inni makaraa kana nu agarsiisu. Inni nutti muru, inni waan hundumaa nu hojjetu Oromoodhuma. Inni immoo achi keessaa baheetu haqatu badee, dhugaatu jal'ate. Maaliif dhugaan jal'atti? Kanaaf immoo yeroo koos kenne, beekumsa koos kenne, maallaqa koos kenne waan hundumaatiif bira dhaabbachuutu narra jira jedheetu Adaamaatti deddeebi'ee Finfinneetti waggaa 2 guutuu nu wajjin irra. Finfinnee duwwaa miti akkuma nama isiniin jedhee qaawwannootti qillintootti deddeebi'ee kana hundumaa hojjechaa ture jechuudha. Kanaaf waan inni gochaa ture, waan inni hojjechaa ture dhuguma akka amma teenyee salphaatti akka ilaallu kana miti. Gaafa sana immoo keessumaati waan amma jenne duwwaa waan nama baasisu miti. Lubbuu kan nama kaffalchiisu. Kan hundumaa walitti ida'ameeti. Kun hundumtuu walitti dabalameeti. Namootaan isaan hin barbaanneef sababii dhaabbatuuf dhugaa isaan jal'isan qajeelchuu sababii barbaadu isa dhokate sana bul'isuu sababii barbaaduutti gatii kaffaluu irra ga'e jechuudha. Nuuf jecha kaffale dhugaaf jecha kaffale namichi kun. Isa yeroo sana dadhabeeyyuu miti lubbuu isaa itti baase itti wareege dhumarratti jechuudha. Kanaaf
ani yeroo isaa waa'ee isaa yeroo dubbadhu dhuguma naman akka kana bakka kana kennuuf tokkollee hin qabu. Kanuma jechuun danda'ama. Baay'ee galatoomi obbo Baqqalee. Egaa walumaa galatti wanni ani hubadhu obbo Abdul Jabbaar Hussein gootadha jechuudha. Gootummaa guddaadhaan sirna lama keessatti uummata isaa tajaajiluu isaa argaa jirra. Bara Adduwaayis gootummaadhaan sodaa tokko malee hidhamtoota siyaasaaf kanneen isin dabalatee gootummaadhaan bara sirna Abiy keessas haga lubbuu isaa kaffalee saba isaatiif, uummata isaatiif, biyya isaatiif haqaaf dhaabbatee jechuudha. Namni akka kanaa muraasa ta'uusaa, baay'ee akka hin jirre ta'uusaa namummaadhaaf komitmentii isaatii ol namaaf akka hin dhaabbate ilma sabaa, ilma biyyaa ta'uusaa waan hubannedha. Tola ooltummaadha waan inni gochaa ture hundisaa. Kaffaltii namaa hin gaafatu waan jedhu jala muramee ka'eera. Nama akkasii, nama guddaa akkasiitu dhabamee jenneetu ilaallachuudha. Itti aana gara keetti deebiseera.